Gaafii keessaniif obboleeyyan kiyya hedduu jechuudha. Dahee akka gaafa saniiti humna dhabee baay'ee rakkadhe. Sammales jechuudha. Ijoolleen hedduu ulfii ji'a 3 garaanarraa bahee baay'ee na dhukkuba hedduu laafe dawaa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa harka fuune hordoftoota fi kabajamtoota Razaan Ooroo amantiif kutaan gandaan osoo waliin qoodin hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa hundi keessanuyyuu warri subscribe gochuun maatii koo taatan galatoomaa isiniin jedha. Warri subscribing osoo hin godhin viidiyoo koo ilaaltan subscribe gochuun maatii kootti dabalama. Chaanaala kanarraa waan hedduu kan argattanii fi akkasuma waan hedduu kan barattanii keessattuu dubartoonni yookiin shamarroonni kennaa waan baay'ee kan barattanii akkuma baratame jechuudha. Har'as kaniin qabadhee dhufe waa'ee miidhaginaa yookiin fiizikaala qaama keenyaa ittisuuf gaafii hedduu kan gaafatamaa jiruu fi guyyaa lameen takka kan badee video addaan kutee ture. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya jalqaba irratti fiizikaala qaama keenyaa bareechifachuu yookiin eeggachuu yoo kan jennu taate waa'ee furdinaatiin wal qabsiisnee har'as kan hojjedhu wantoota mana keenya keessatti ulaagaalee nu barbaachisan akkasuma immoo tuyyuu albuudota hedduudhaan kan badhaadhanii fi qaama keenya kan bareechisan hir'ina dhiiga diimaa ta'e akkasuma immoo tuyyuu rakkoolee garaagaraatiin viitaaminoota adda addaa sababa aduu hin argannee fi gaafii hedduu san gaafatamaa jiru. Kanaan wal qabsiisee har'a waan mana keenya keessatti qopheeffannee kallattiimaan gara hojii keenyaa kan deemnu ta'a. Subscribe godhaa, like godhaa, beena. Asitti kan argitan kun jalqaba irratti wantoonni asitti isin argitan kun takka 2 3 4 5 6 waa 6 hanga 7 8 jechuudha. Obboleettii tiyya takka kan gaafii hedduu na gaafattee baay'ee laftillee naammartii akkasuma immoo tuyyuu ulfaa ji'a 3 tunarraa bahee akka gaafa sanii dhaabbatullee hin danda'u humni kiyyallee na dadhabe akkasuma qaamni kiyyallee baay'ee kan gadi bu'ee fi fiizikaalli kiyya kan hedduu na hir'ate naan jette. Kanaaf inshallah ta'ala kunni si danda'ama jedhee yaada. Akkasuma wanti anamma dhiyeessu kuni biyya keenyattillee hedduu kan jiruu fi akkasuma immoo biyyoota hundaa kan jirudha. Irra caalaa jechuudha gaafii hedduu kan gaafatamaa jiru kan itti deebinu taha. Asitti kan argitan kuni kan immisuuf yookiin ho'isuudha fi hundaa ho'isni asin duras viidiyoo kallattii kanaan midhaan biraa hojjedhee jira. Kun mishingaadha. Obboleettiin tiyyaa kan jiraattu biyya Arabaa keessa mishingaan kana maal jettee kan bitadhaa kan jettu ta'e afaan Arabiitiin addukun dukuna jettee bitatta barbaaddo arcee isaa bitatta barbaaddo jiraa isaa bittee haaluma amma argitu kanaan viidiyoodhaan immista. Namoonni tokko tokko viidiyoo osoo ilaalanii hin xumurini naa hin tolle naa hin milkooyne naa hin taane jedhani. Kanaaf obsaan viidiyoo hanga dhumaatti ilaaltanii xumurtanii booda sanii ammoo tuyyuu irraa fayyadamuu nutti habaru siniin jedha. Mishingaa yookiin ammoo tuyyuu dukuna warroonni biyya Awurooppaa yookiin ammoo biyyoota gurguddatan jirtanii biyyoota akka kan Ameerikaa, Kanaadaa, uumama kunniinis naannoo keessanitti waan jedhamuun mana meeshaa irraa oolfattan yookiin irraa bitattan irraa kan oolfattanidha. Asitti kan argitan harcee garbuuti. Harcee garbuu kana jechuudha. Abbaan barbaadan burcuqqoon safaruu dandeettanii kan barbaadan akkanaan itti naquu dandeettanii burcuqqoo 3 harcee garbuu ibidda irratti immisna jechuudha. Erga mishingaa immisnee geessinee jechuudha. Obboleettii tiyya mishingaa maal jedhama kan jettee fi dukuna jedhama. Dukun irra deebi'ee siin jedha Arabiidhaani. Garbuun ammoo tuyyuu daqiiqa sha'iir jettee bitatta. Warroonni biyya Arabaa keessa jiran waan kanaan kan saaxilamaa jiranii fi baay'ee kan rakkataa jiran. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya guutuu isaa dabareedhaan ho'isnee booda sanii walitti daayine kan walumaan maal goona kan arginu taha. Akkaataa fayyadamaatii fi yeroo isaa guutuu hanga xumuraatti turtii gaarii tartiibaan ho'isu kanaan laaltanii ho'isuun isinirratti illee haa baratamu. Keessaafuu ijoolleen keenya kan biyya Arabaa jiranii namoonni isinii fiduu yoo danda'an taate harcee xaafii osoo itti dabaltanii hedduu bareedaa kan tahee fi akkasuma mootuyyuu qaama keessanillee kan hedduu bareechisuudha. Warroonni furdina qabaa maal jettanii
akkaataa furdina osoo hin furdatini bareedina qofa yookiin ammoo fiizikaala qaama keessanii eeggattanii itti fayyadamtan inshallah ta'ala viidiyoo bareedan qabadhe kan isiniif dhufu har'aaf garuu warroota wantoota amma isinitti himeen muudamanii baay'ee miidhamanii kuni dubartii deettee kaatee akkasuma ammoo dubartii harma hoosiftuu sammales jechuudha namoota baay'ee dadhabaa ta'anii fi akkasuma ammoo hedduu humni isaanii laafaniif kan barbaachisuu fi kan ooluudha haaluma argitan kanaan tartiiban bareedan kan isnu achi booda ammoo kan walitti daayinu asitti kan argitan kuni misira namoonni hin beeyne hin jiru misirri biyya keenya keessatti ittoof kan oolu akkasuma ammoo namoonni nyaata buddeenaa qofaan baay'ee hin jaallatanii akkasuma ammoo nama guba jiranii garuu misirri faayidaan isaa guddaadha viitaamin E viitaamin A viitaamin D wantoota hedduu albuuda hedduun kan badhaadheedha akkasuma ammoo jabina humna keenyatii fi sammalee jechuun bareedina fuula keenyaa dullummaa ittisa dullummaa umrii malee nurraa kan ittisuu fi diriirsaa gogaa keenyatiif akkasuma ammoo addeessaa gogaa keenyatiif hedduu kan nu gargaaru hordoftoota fi kabajamtoota kiyya misirallee hanga takka ibidda irratti oo'isna yookiin ni immisna jechuudha sababni isaa yeroo daayinuu akka dafee daakkamuu fi akkasuma ammoo daddafee faffalaxamee akka harceetti akka jijjiiramu namoonni isiniif danda'ame waan kana biyya keessa kan jirtanii bakka takkatti mixxinii isa jedhanii walitti godhuun dandeettanii achi booda haayisaadha inni argitan kun ammoo shamara jedhanii shamarri kun urgeessituu fi akkasuma ammoo mi'eessituu waan hundaati haa ta'u malee warroota humna nadhee na laaffisa jettaniif nyaata hojii yoo fayyadamtan hedduu kan humna isinii kennuu fi akkasuma viitaaminii albuuda ol aanuun kan badhaadhanidha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya yeroo hedduu viidiyoo hojjedhu akkaataa itti hojjennu nutti himi jettanii viidiyoo hojjedhu tokko jechuudha yoo gaafii irratti kan nama dhibee deebise gaafii san deebise tahe malee waan hundaayyuu bareedan akkuma isin argitanii kan hojjedhuu fi erga daayinee geessinee wayitti naqannee haala kanaan jechuudha karaa salphaa taheen ashayinee yookiin ammoo feestaala laafaa taheen uffisne booda sanii kurreedhaan kan qadaadannu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya waan qadaada qabu tahuu qaba midhaan walitti daakkame kuni firiijii keessa yookiin iddoo qabbanaa ji'a lamallee akkasuma immoo ji'a tokko akkasuma torban sadis turuu kan danda'u walumaa galatti nyaata bilchaataa fi yookiin ammoo qophaayaa kan tahe haalan ittiin itti fayyadamnu bareedan kunoo kan amma argitan kana jechuudha aanan oo'isne aanan oo'aa burcuqqoo tokkotti buusanna jechuudha aanan oo'aa isa tahe burcuqqoo tokkotti erga aanan keenya buusannee geessine booda sanii ammoo kan maankaa tokko itti goone itti kurre ganama garaa qullatti akkasuma galgala hirriba booda erga nyaata nyaanne geessine akkasuma laaqana keenya booda guyyatti al sadii kan fayyadamnuudha warroonni aanan argachuu hin dandeenye yookiin ammoo aanan osoo danda'ame aanan fayyadamtanii bareedaadha haa ta'u malee aanan warroonni argachuu hin dandeenye bishaan oo'istanii haala muuqitiin fayyadamuu ni dandeettanii kanaafi karaa biraatiin yookiin qabxii inni lammaffaa daa'ima timira jechuudha warroonni biyya arabaa jirtan dibsit timir jedhama inni kun obboleettii tiyaatanii dulfii ji'a sadiinarraa bahee baay'ee na dhukkubaa akka gaafsaniiti humni na dadhabee hedduu laafi kan jettuu fi dibsit timiraa kunii fi midhaan kun hedduu kan dhiiga keessii deebisuu fi martoo kan sirraa kutuu fi akkasuma immoo humna kan kee inshaallahu ta'ala kan sii deebisuudha itti aansee warroonni dibsit timira argachuu hin dandeenye biyyoota faranjii jirtan tahee akkasuma Awurooppaa biyya keessa jirtan yoo isinii danda'ame daa'ima uumamaa qopheeffatanii daa'ima uumamaa maankaa tokko akkasuma immoo midhaan amma qopheeffanne maankaa tokkoo fi aanan burcuqqoo tokko walitti kan fayyadamnudha jechuudha warroonni aanan isiniin danda'amne bishaan oo'aadhaan midhaan kana maankaa lama ammoo daa'ima maankaa tokko walitti kurtanii bishaan burcuqqoo tokko daqiiqaa 5 hanga 10 yoo inni wal fudhatee jedhee kan dhuyidanidha jechuudha haaluma kanaan guyyatti al sadii kan dhuyidanii Mashallah tabarakallah dhugaatii hedduu mi'aayaa fi bareedaa baay'ee taheedha. Kanaaf qabxiin inni lammaffaa warroonta keessattuu jechuudha obboleettii tiyatanii laftinnaan mara jettuu fi akkasuma dubartii deetteef hedduu kan barbaachisuudha. Cimaaqii yookiin ammoo cuunfaa timira jechuun akkuma beekamu hedduu faayidaa guddaa qaba. Harcee kana maankaa 5 qopheeffannee cimaaqii timiraa hanga takka yookiin maankaa 2 itti goonee walitti kurra jechuudha. Timirri kun afaan Arabiitiin kan timira jalaa cuunfamee cuunfan timiraa bahu kun dibset timir
dibs tamar jedhani dibs tamar jettanii bitattanii haala kanaan warroonni dhiigni isin keessaa hir'atee lafti isiniin martee baay'ee isin dhukkubuu fayyadamtanii irraa bu'aa hedduu argachuu ni dandeettan isiniin jedha. Asirratti obboleeyyan kiyya kan adda isinii baasuu qabu isa kana namoonni dhukkuba dhiibbaa dhiigaa qabdanii fi akkasuma dhiibbaa sukkaaraa qabdan akkam fayyadamne isiniin jedha. Midhaan osoo hin tahin qabxii isa lammaffaa dibs timirii kana wajjin sababni isaa jechuudha dhukkuba sukkaaraa warroonni qabanii wantoota mi'aayatanii fi waan walumaa galatti dhiiga ol kaasan waan hin dandeenyeef jecha isaanirraa kan ittisu garuu warri sukkaaraas tahee akkasuma mootuyyuu dhiibbaa dhiigaa hin qabne waan kana hedduu fayyadamtan dhiiga keessan kan isinii sirreessuu fi akkasuma mootuyyuu warroonni baay'ee miidhamtan humna keessan kan isinii sirreessuu isiniin jedha. Obboleeyyan kiyya guutuun keessan karaa kanaan fayyadamaa warri biyya jirtan daa'ima wajjin fayyadamaa daa'ima jechuun biyya keenyatti daa'imni barbaachisaadha. Biyya Arabaatitti daa'imni hin jiru. Daa'imni sukkaara bichaadha. Karaa timiraatiin irra fayyadamu dibsi timiraa yookiin cuunfaa timiraatiin fayyadama. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii fayyaan faaya isiniin jedha. Akkuma baratame subscribe gochuun akkasuma share gochuun hiriyoota keessanii qooda. Warroonni gaafii qabdan gaafii keessaniif warroonni lakkoofsa samuuna kana na gaafataa jirtan viidiyoo kiyya jala yoo deemtanii jettan lakkoofsa viidiyoo irratti maxxansee jira. Tarii isin jala fagaachuu mala keessa deemaa laala maaliif jennaan viidiyoo akkana guyyaa